Barattoota akkam jirtu nagaa keessanii barnoonni keenya afaan Oromoo guyyaa 60maaf walitti fufinsaan isiniif qabannee jiru tartiiba isaa eeggachuun guyyaa 10ffaa irra ga'ee jira. Imalli itti fufu. Subscribe, like, share taasisuun aantummaa nuuf qabdan nutti agarsiisa. Namoonni dhuunfaanis ta'ee gareen barnoota afaan Oromoo, Amaariffaa fi Ingiliffa gama onlaayiniitiin bakka jirtan teessanii barachuu barbaaddan lakkoofsa armaan gadiitiin karaa Imoo, WhatsApp fi Telegiraamii nu bilbiluu dandeessu. Barnoonni keenya kutaa 10ffaan jecha sagalee gabaabaa ijaaru ta'a jechuudha። የኦሮምኛ አጭር ድምጽ ቃላቶች መጻፍና ማንበብ አብረን እናያለን። በዛሬ ትምህርታችን እስከ መጨረሻ ከኛ ጋር ቆዩ። ጀቸ ሰገሌ ገባባ ኢጃሩ ጋፍ ጀኑ ሰገሌፍ ሰገሌን ወልት ኡፈኒቱ ጀቸ ኑፍ kennu ሰገሌፍ ሰገሌን ወልት ኢዳአመኒ ጀቸ ኑፍ kennu jecha sagalee gabaabaa gaafannu sagalee gabaabaa fi sagalee gabaabaatu walitti ida'ame yookiin walitti qindaa'ee jecha sagalee gabaabaa nuuf kennaa jechuudha. As keessatti gaa jechoonni nuti guyyaa har'aatiif isiniif qabannee dhiyaannee jirru sagalee lama lama kan of keessaatii qaban jechoota sagalee lama lama of keessaa qaban isiniif qabannee dhiyaannee jira akkuma iskiriinii irratti argaatanii fakkeenyaaf. Qoo kan jettu sagalee tokko, fa kan jettu sagalee tokko walitti dhuftee jecha qofa, jecha sagalee gabaabaa qabu qofa kan jettu nuuf kenniti jechuudha. Warreen kana waliin ilaalaa deemna. Sagaleewwan kun isiniif haaraa miti. Hundumaaf kan inni irratti xiyyeeffadhu jechoota kana isiniif dubbisuu irratti xiyyeeffadha. Haga xumuraatti yaada guutuun nu hordofaa. Qoo fa qofa qofa laa fa lafa lafa maa la mala mala baa de bade bade laa ga laga laga laa ma lama lama too le tole tole luu ka luka luka luu ba luba luba si tu situ situ to la tola tola i sa isa isa so na sona sona si la sila sila tu ra tura tura li te lite lite ti ka tika tika i ja ija ija mu ka muka muka ma na mana mana mu ge muge muge nu ti nuti nuti ta sa tasa tasa wa ce wace wace ma ra mara
mara, muu, ree, mure, mure, qaa, bee, qabe, qabe, muu, cha, mucha, mucha, naa, faa, nafa, nafa, naa, maa, nama, nama, nuu, yii, nuyi, nuyi, quu, baa, quba, quba, qaa, bi, qabi, qabi, soo, baa, soba, soba, saa, baa, saba, saba, raa, fe, rafe, rafe, qii, xaa, qixa, qixa, qoo, tee, qote, qote, raa, qa, raqa, raqa, uu, ree, ure, ure, oo, lii, olii, olii, boo, na, bona, bona. Jechoonni sagalee gabaabaa nuti har'aaf isiniif qabannee dhiyaanne kan armaan olii turanii jechoota kana irra deebitanii shaakaluu hin dagatinaa. Jechoonni sagalee gabaabaa baay'een hin jiru waan ta'eef kutaa lammaffaa barnoota keenya guyyaa 11ffaatiin qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Isinis daftarii keessan irratti barreeffachuun akkamitti akka isaan barreeffaman ofii keessanis barreessuu danda'uu keessan sammuu keessaa fuutanii danda'uu keessanii sirriitti mirkaneeffadhaa. Irra deddeebi'aatii shaakalaa fayyaa ta'a. Nagaan nuuf turaa.